arra waa'ee seenaa magaalaa Dirree Dhawaa irraa hin dubbachuuf dhufe. Seenaan magaalaa Dirree Dhawaa seenaa dheertuudha. Kitaaba fuula 600 fi wayii katabeetiin jira waa'ee kanarratti dhiyeenyatti ni eebbifama yoo Rabbi jedhe. So seenaa sirraa irraa waa dubbachuu dhufe. Dirree Dhawaa tana yeroo isii kaafnu Miilik durarraa jalqabnee isii kaafna. Miilik dura yeroo hin jedhu Miilik bara 1887 afran qalloo cabsee naannoo afran qalloo kana guutuu qabachuun jechuudha. San dura afran qalloo ummata Arabaa, Ijipshoo, Turkish yaani warra Ijiptii fi Turkii kana wajjin lola guddaarra ture 1885-86 lola guddaarra wajjin ture isaan kana wajjin. Naannoo Dirree Dhawaa naannoo biyyoo Awwaallee kanatti jechuudha Awwaalleetti. Lola guddaa ture naannoo Jaldeessaatti lolaa ture. Isaan wajjin daadarkaawaa ture osoo isaan lola sana irraa hunbeeffatiin damdamatiin lolli Miilik kun dhufe jechuudha. So lolli Miilik gaafa dhufu achirratti yeroo lama ol Miilik illee cabsanii deebisanii jiranii dhumarratti Miilik immoo calii calanqootti isaan cabse. So sani kaseenatti himamu jechuudha. Seenaa Dirree Dhawaatti hoggaa amma lolli san dura godhama ture Awwaallee lafa Dirree Dhawaati. Achirra godhamu ture. Eega Miilik lafa tana qabate booda Jaldeessa magaalaan dur naannoo Jaldeessaa turte osoo Miilik ni hundufin Jaldeessa onanooleeti Dirree Dhawaa keessatti. Jaldeessa tana irratti daldalli guddaan godhamu ture. Jabuutii fi Yamanii fi adaree biyyootii kana hidduutti jechuun naannoo kanatti naannoo Soomaaliyaa kun hundi dhufee achirratti walitti daldala walirraa bitee wal gurguraa ture. Daldalli achitti deemu daldala akka gama Itoophiyaatiin bunaa, halloo, ilkee arbaa, gabra nama dhiyeessu waan akkana kana daldalamaa ture. Jabuuti irraa wanni dhufu wantoota akka gartee huccuu carqii adda addaatii fi soogidda kana fe'anii fidan gamasirraa. So kanaatu daldalli waan naannoo kana deemu ture. Miilik gaafa calii calanqootti afran qalloo cabsu jalqaba Jaldeessa sanitti nama Maarshanaa Hosannaa jedhamu achitti muudee achirri qaalaxa uummata irraa fuudhaa ture achitti jechuudha. Achirraa jalqabee bulchiinsi isaa. So daldala kana akka saffisu godhuuf gaalaan deema daldalli kun. Daldala gaalaan deemu kana Dirree Dhawaa naannoo amma Jaldeessaa adaree biyyoo kanarraa fuudhanii Jabuutii geessuuf guyyaa 25 irraa amma 35 fudhata. Gaalaan deemuun jechuudha. Fiina fuudhanii gaalli gaala 50,000tu fuudhee deemaa jira. Alfarad Ilg namni jedhamu waan kana qoratee dhiyeesse gaafa san. Gaala 50,000tu fuudhee deemaa jira. Guyyaa 25 irraa amma 35 deemaniin. Achirraa as fiduuf immoo gaala 14,000tu soogiddaa fi huccuu fidee dhufaa jira. So waan kana salphisuudhaaf baaburri godhamuu qabaa yaadni jiru dhiyaatee Alfarad Ilg namni jedhamu kun 1888tti yaada kana Miilik wajjin mari'atee Jabuutitti jettu oofisni bara 1890tti waajjirri baaburaa ijaaramuu jalqabe Jabuutitti. 19 duwwaa takkatti Dirree Dhawaa irratti Sheemandafar ijaaramuu jalqabe jechuudha. So akkanatti karaa Jaldeessa irraa Dirree Dhawaatti as godaansi godhame jechuudha. Yeroo kana namni bulchaan Maarshanaa Hosannaa jedhamu san akkasuma dhufee Dirree Dhawaas akka bulchu godhame. Dirree Dhawaa tuni magaalaan maqaan Dhawaa Elemoo Muudee nama jedhamutu naannoo gaara qafiiraa kana gartee karaa Masgida Lazii kana naannoo kana ture jedhan nama raagaati. Isa bira dhufee hawaasni waa raaggata. So maqaan illee isaa yaam Dirree Dhawaa akkuma Oromoon amma Dirree Dhawaa, Dirree Qurquraa, Dirree Jaldeessaa, Dirree Jaarraa, Dirree Xayyaaraa, Dirree Sheekh Hussein, Dirree Abaluu jee Oromoo moggaasa waan naannoo san jiru moggaasa akka seenaatti. So lafa tana illee Dirree Dhawaa jedhee maqaa dhiyoota Dhawaa kanaan Oromoo moggaafatee loon achitti horsiifachaa turan jechuudha. Loon Dirreedha loon horsiifachuu turan. Gama kanaan alaa jira gama kanaan noolee jira gosti lamaan tun guututti bal'inaan qabdee lafa tana jirti jechuudha. So lafa tana Miilik eega dhufee akkasi cabsee qabate booda sababa baaburaatiin magaalaan tun achitti ijaaramuu jalqabde jechuudha. Daldalli wanta Jaldeessa irraa ka'ee Dirree Dhawaatti as godaanee jechuudha. Dirree Dhawaa tun magaalaan xiqqoon agartan tun qofaa miti baadiyyaalee qabdi. Asii laga doolirraa fuutanii lagaarreerraa laa hanqa qaallichatti balawaa si geessite jechuudha. Asiin biyyoo Awwaallee qaallicha balawaa fuuteeti ilaa Hombolchatti dhaabbatti gama jalaa kanaan. Kurtuu qaallicha balawaa gartee
naannoo kana jechuudha. Gama malkaa kana fuutus malkaa irraa fuutee Huursoon Halchoon haga Sarkamaatti akkanatti onaa tanaas guututti gama jalaa kana fuutee deemti. Baadiyyaa 38 marsee ta'a Dirree Dhawaa. So Dirree Dhawaa magaalaa fi baadiyyummaa qabdi jechuudha. Magaalaa jechuus dandeessu baadiyyaa lamaanuu waan qabduuf Dirree Dhawaa jechuudha. So amma magaalaan tun magaalaa qaroomaatii yeroo jennu maalirra dhaabbannee jenna. Mee kanarraa waan takka irraa isiniif himuuf yaada. Kitaabatti katabeetiin jira almost waa'ee qaroomina sii kana fuula 500 irraa eelee ila 600tti waa'ee qaroomina siitiin deema. Kitaaba fuula 600tiin katabee eenyatti eebbisuuf hin ta'a. Magaalaan tun magaalaa qaroominaa waggaa jennu bara 1906tti hoteelli jalqabaa Dirree Dhawaa irra ijaarame. Hoteela lamaan Mokonnon Baarii fi Kontinentaal jechuudha. 1906 ijaarame. Kontinentaal warra Giriikii namicha Giriikii Prolokos jedhamu ijaare. Mokonnon Baar immoo Deviinoo nama jedhamu lammii biyya Xaaliyaan isaatu ijaare. Hoteelli lamaan akkasii hoteela jalqaba ijaarame Dirree Dhawaa irratti. 1906 ammallee manni poostaatti illee ijaarame. Manni poostaa ijaaramuun Dirree Dhawaa magaalaa sadaffaa godhe akka Itoophiyaatti Finfinnee fi Adaree biyyootti aanee bikki poostaan jiru ka sadaffaa Dirree Dhawaa ta'e jechuudha. Akka seenaan himtutti jechuudha. 1908tti manni barnootaa jalqabaa Aaliyaansiin ijaarame. 1911tti hospitaalli jalqabaa hospitaalli Faransaa ijaarame jechuudha. 1911tti. 1915tti ilmi Yaasuu hayyamee masjiidni jalqabaa ijaarame. Masjiid Daawwee ijaaranii karaa qafiidha kana jira. Amistanya gamoo lakkaa kana jechuudha. Masjiidni jalqabaa sanii 1915tti ijaarame. Hayyama Liji Iyyaasuutiin jechuudha. 1920tti Henry de Montfort namni jedhamu lammii biyya Faransaa warshaa mokoroonii ka jalqabaa Dirree Dhawaa irratti ijaaree bakka Luusii Kolleej fuula dura gartanii amma jiru kana warshaan itti daakamu turellee dhagaan isaanii jira guddaa ulaa dura ta'an malee seenaaf kaayamuu qabu sanii fooqichi duuba jirtu sana dirree maattamiyaa kana gama duubaa jirtu fooqii sanii Henry de Montfort fooqii inni ijaare 1920tti 1926tti wannummaan gaziiraa jedhamu kun guututti gaziiraa cun Jazaayir afaan Arabaarraa dhufe gaziiraan tun guututti bulchiinsa Itoophiyaa jala akka buutu Itoophiyaan akka bulchitu hayyamaman jechuudha. Yeroo kanatti warri Awurooppaa Faransaayii fi Xaaliyaanii fi Jarmanii fi kanneen jechuudha nama 7,000tu jiraachuu ture gaziiraa. Nama 7,000 lakkoofsa guddaa beekaa. Koomanitii qaban koomanitiin iskuula qabama Giriikii yoo fudhatan hoteelli Kontinentaalii fi manni barnoota iskuula Giriikii galiin achirraa argamu mana barnootaa seeportuu warra hoteela irraa argamu koomanitii Giriikii jechuudha. Faransaayii akkasumatti mana barnootaa qaban. Alliance School ila hanka community fi school mana walitti ijaaratanitti gahan jechuudha. Stakaasni nama 7,000tu qubatee jiraachuu ture. Bara 1928tti Dirreen Dhawaa fi Harar karaa wal garsiisu karaa makiinaa kun ijaarame. 1928tti 1929 Amroo gaayixaa jedhamutu yeroo duraatiif Dirree Dhawaa irratti ba'e jechuudha. Gaayixaa Amroo jedhamu maqaan isaa. 1932 baankiin Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif Dirree Dhawaa irratti bane hojjettoota nama 5 jechuudha. Baankiin Itoophiyaa Dirree Dhawaa irratti baname kun bara 1932tti. Bara 1933 Heneriin biyya dhiiseetu biyyarraa bahe. Bara 1935 Maajaan iskuulli Indiyaa community Indiyaa ijaarame jechuudha. Naannoo Fars magaalaa jennu kana walakkaarra jira. Maajaan iskuul jedhamu 1935tti ijaarame inni. 1936 Haayile Sillaaseen biyyarraa baqate. Dirree Dhawaa dhufee Dirree Dhawaa irraa Jabuutii dhaqee Jabuutii irraa Ingiliiz dhaqe. Galata sanii fi haga har'aatti Dirree Dhawaa irraa raatee haftee jechuudha lafa Oromoo irraa Somaaleef toloolu isaan keessa waan baqatee dabre. Kun seenaatu jira seenaa dheertuudha gama kanaan ka jiru. 1940tti 38tti warshaan kotonii ijaarame. Warshaan kotonii bara 1938tti yeroo ijaaramu hojjettoonni gartee naannoo biraarraa amma naannoo warree Habashaa kun dhufuu jalqaban jechuu warshaa kana hojjechuudhaaf. Namni keenya qotee bulaan akka beektanitti hojjettoonni Habashaa kun dhufanii achi kotonee hojjetanii yeroo deeman naannoo amma Addis Katamaa jennuun kana gaara baabboo kana jala garaa dumtii warra Ajaalii Boruuti. Ajaalii Boruu qaba manneen xixiqqaa ijaareeti sumuunidhaan jechuu saantiima 25tti itti kireessu ture Ajaalii Boruu. Yeroo kana isaan baay'inaan lafa tana qubachuu jalqaban jechuudha. Makiinaan kotonee kun dhufee warshaan isaan bakka sana irraa fuudha. Eessatti na eedan Addisuu Akatamaa maaliif manneen xixiqqaa haaraa waan ijaareef achirraa Addis Katamaatti baasan. Seenaan sii kana qabata 1938tti waan ta'e 1940tti Qafiiraa ijaarame.